Nageenyi karaa waaqayyoo isiniif haa ta'u bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube channel kiyya akkasuma immoo warroonni subscribe hin goone subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha. Akkuma mata duree irratti argitanitti barumsi har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe maalidha? Dhiirri jaalala dhugaa siif hin qabne tokko mallattoowwan isaan agarsiisan isinitti hima jechuudha. Dhiirri jaalala dhugaa isiniif hin qabne mallattoowwan 5 agarsiisa jechuudha. Dhiirri isin jaalan malatoowan agarsiisan osoo isin barbaanne jechuudha. Osoo isin barbaanne yookiin osoo isin jaalala si qabsiisee deemuudhaaf sitti dhiyaate garuu isin barbaadu jechuudha. Yookiin hanga dhumaa jaalala dhugaatiin hanga dhumaa waliin si wajjin yoo turuu hin barbaanne mallattoo 5 agarsiisa jechuudha. Tokko tokkoon isin ibsa hanga dhumaatti na wajjin turaa jechuudha. Tokkoffaa irratti dhiirri jaalala dhugaa siif hin qabne mallattoowwan agarsiisan keessaa tokkoffaa irratti kan argamu maalidha? Karoora yeroo dheeraa si wajjin hin qabatu jechuudha. Dhiirri kun karoora yeroo dheeraa si wajjin hin qabatu jechuudha. Karoora yeroo dheeraa yeroo jennu akkamiti kamna yeroo daa'ima jechuudha. Yookiin osuma teessan yookiin mari'atuuti yeroo of fuulduratti daa'ima meeqa godhachuu qabna mana yoo jettanii wajjin mari'attani sitti himu jechuudha. Karoora isaa sitti himu abadana jechuudha. Si dhokfata jechuudha. Maalidha? Yaada sitti dhiyaate malee jaalala dhugaa waan siif hin qabneef hanga barbaade yoo godhachuu barbaade sitti himu jechuudha. Izuma jedhee callisee yaani sitti jijjiira jechuudha. Yaada biraatti sitti fida sitti himu jechuudha. Yookiin gaa'ela si yoo jetteen gaa'elli keenya yoomidha yoome warra keetiin na barsiista yookiin bara kam diggifannaa manaan osoo jettee gaafatte sitti himu jechuudha. Gaafasanii izuma jedheeti wanta biraa sitti qayyare jechuudha. Yookiin mistira isaati sitti himu jechuudha. Wanna dhoksaa yookiin seenaa isaa wanta keessa darbe isaa ta'uu wanta tokko sitti himu jechuudha. Waanuma barbaade sirraa fudhatee yookiin deema jechuudha. Lammaffaa immoo dhiirri jaalala dhugaa siif hin qabne maalidha? Osoo si waliin jiru si wajjin hin jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Osoo si wajjin jiru si waliin hin jiru jechuudha. Kun immoo yeroo hiiknu jechuudha. Osoo si wajjin jiru si waliin hin jiru jechuun ofii qaama si bira jira garuu yaadni isaa abadan si bira hin jiru jechuudha. Yoo akkanatti jennu si bira jira yaadni isaa gara biraatti yaada jechuudha. Maybe mana keessattis taatanii alattis yoo baatan inni haasoftu jechuudha. Wantoota adda addaa inni haasoftu bakka maaragaa si dhaggeeffatu jechuudha. Wanta ati jetteef gaafii ati gaafatteef deebisii hin kennu. Yoo wannuma barbaadde wanta taphaasis haasa'u wanna gaddaatis haa ta'u yoo himte yoo mari'atte sin dhaggeeffatu jechuudha. Yookiin moobaayilii isaa gurgura yookiin namatti bilbilee taasaa wajjin asiif achi deema yookiin immoo yoo akka tasaa bashannanaaf yookiin kaafee wayitillee qaxara godhatanii deemtanii jechuudha. Egaa hin nyaattu eegi nyaatanii kaatanii yookiin waa tokko haasa'uu qabdu mitiire osoo jaalala dhugaa si qabaate tiinki jedhee maaragaa si dhaggeeffate jechuudha. Jecha tokko yaa haasofte jechuudha. Yoo akka tasaatu si dhaga'u baate maal jettee irra naa deebi'ii siin jedha jechuudha. Garuu kun immoo waan jaalala dhugaa siif hin qabneef bakka si dhaggeeffatu as ilaalaa achi ilaalaa moobaayilii isaa gorogoraa hin bilbilaa bakka akkasuma jedhu sa'aatiin hin deema nyaatanii fixanii hin baatu jechuudha. Alattis akkasuma jechuudha. Qaama si bira jira garuu yaadni isaa adda jechuudha. Maaliidhaaf waan sin jaalanneef jechuudha. Nama akkanaa yoo irratti argitan jechuudha. Mallattoo akkanaa yoo argitan namichi kun jechuudha. Haga dhumaa si wajjin ta'uun barbaadu yaaduma yeroo sitti dabarfachuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu irraa of qusachuu qabdu jechuudha. Dhiirris ta'ee shamarras ta'ee yaani oppoziitii gootanii wal jala qayyartanii shamarris akkan isin goote akkanatti yaaddanii atis gara iddilikeetii deemi isheen isaa deemtu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo kan argamu dhiirri jaalala dhugaa siif hin qabne maal agarsiisa? Sadaffaa irratti hiriyoota isaatiin wal simbarsiisu jechuudha. Gonkumaa namni kun hiriyoota isaatiin wal simbarsiisu. Hiriyoota isaa yookiin firootan isaa yookiin
obboleewwan isaa yaani maatiiwwan nama isatti dhiyaatu inuma abadanatti hin barsiisu jechuudha. Maaliidhaaf nama kana jechuudha hiriyoota isaa jechuun amma fakkeenyaaf hiriyoottuun kiyya shamarris haa ta'u dhiirris haa ta'u warri natti dhiyaatan seenaa kiyya hin beeku, waan hunda kiyya hin beeku, eessaan gal'eecha hin ba'a, waan hunda kiyya hin beeku. Anistis moo hiriyoota kiyyatti waan hunda waan hin himadhuuf innis akkasumatti waan himatuuf ana yoo isa barsiise ani immoo deebi'eetan waan seenaa isaa wanta isaasan baruuf akka ani wanta isaasan yookiin seenaa isaasan baru inumaayyuu hin barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu si inumattu bakka inumaa sin agarsiisu jechuudha. Garuu yoo jaalala dhugaa si qabaate hooyyuu maatii isaa keessaa nama tokko si barsiisa, hiriyoota isaa keessaas nama tokko yookiin bakka si barsiisa jechuudha. Uumaa rakkoon qabu waan ta'eef innis immoo wanta isaa hunda wanta keessa darbu wanta birootis sitti hima jechuudha. Waan hundaayyuu sitti hima. Garuu kun waan si wajjin jiraachuu hin barbaanneef jaalala si qabsiisee yookiin waan sirraa barbaadu argatee deemuu barbaada malee uma tokko akka ati bartu hin barbaadu jechuudha. Kan biraa mooyyuu arfafaa irratti kan argamu dhiirri jaalala dhugaa si hin qabsiisne maalidha? Yeroo dheeraadhaaf bilbila isaa cufatee online irraa bada jechuudha. Dhiirri sin jaalanne jechuudha. Arfafaa irratti sirriitti tinki godhadhaa'e beekamu. Bilbila isaa yookiin akkaawuntii lama qabaachuu danda'a yookiin sim kaardii lama qabaachuu ni danda'a jechuudha. Kanatti beektu sanii maal godhaa? Hin cufa jechuudha. Maalidha bakka akkuma ati isarraa adda baatu barbaada jechuudha. Akkuma ati isarraa adda barbaadu waan barbaaduuf silkii isaa cufateeti yookiin switch down godheeti hin deema jechuudha. Yaani silkiitti kaaniin hiriyaa isaa dhugaa sanitti haasa'a jechuudha. Yookiin faamilii isaatitti isaa ta'uu hiriyaa isaa dhugaa sanitti isaan haasa'a. Si immoo silent si godhee si cufee hin badaa jechuudha. Yookiin akkati nama biraa deemtuuf si godha yookiin ati waan jaalala dhugaa isaa qabduuf teessituma boossaa teessuma isuma iyyafattaa as gaafattaa achi gaafattaa jechuudha. Inni hoo kana itti mul'atu bakka jaalala ati qabduuf jechuudha. Akka irraa hir'atuuf kana godha jechuudha. Garuu gaafa deebi'u maal siin jedha? Wayne akkanatti silkiin keenya jala cabee akkanatti wifi hin jiru, oolan hin jiru, maalan hin jiru jedhee sababa adda addaa sitti guuree si amansiisee ifa manaa godhisiin jedha jechuudha. Maaliif natti akkamitti maaree akkana waan ta'eef jedhee si amansiisa. Ati mooyyuu hin amanta maalidhaaf? Jaalala dhugaa waan qabduuf okkee jettee fudhatta hin amanta jechuudha. Kana nama kana kun yoo isin mudate bakka murteessitanii anis hin barbaadu atis hin barbaadu jettee irraa goruu qabda malee ganaa isa wajjin yeroo kee fixuu hin qabdu jechuudha. Umrii kee fixuu hin qabdu jechuudha. Isinii galuu qaba. Kan hunda isinitti agarsiisee dhiirri tokko jechuudha. Yookiin shamarri takka isinitti agarsiiste bakka jaalala jechuun wal qixxeedha jechuudha. Jaalala jechuun wal qixxeedha. Anis isa jaaladhee 100% innis na jaalatee wal dandeenye jechuudha. Wal kabanyee waliin jiraachuudha malee inni na jaalatee yoo nan jaalan ani jaaladhee yoo inni nan jaalan inuma faayidaa hin qabu jechuudha. Bakka kanaafiyyuu giltsinnatiidha. Walitti himne addaan bahuudha malee gana sababa adda addaa guuranii asiif achi deemuun inumaayyuu hin danda'amu namatti sin tolu jechuudha. Kanaafiyyuu wanta kanarraa of qusattanii jireenya keessan boruu fooyyessuuf yaalaa malee gana bakka kan gursanii isin lachuuyyuu umrii keessan ofirraa fixinaa yeroo keessan fixinaa fi bakka waa meeqatu badasiitan yeroo akkana gootan kan waa meeqa keessatti seentu mucayyoo dhugaadhaan jaalattus dhugaadhaan itti naftu tanattis bakka waa meeqa balleessite karoora keetis balleessite ati keetis balleessite birkeetuyyuu hin balleessite jechuudha. Isin lachuuyyuu yaani isin lachiyyuu dubadhaama warra shamarrittis warri dubara akkan gootanis yaani bakka ofitti amantanii gara tokkotti goruu qabdu malee bakka yoon ani dhugaa baasee isheetti himte yookiin natti muufatti maalidha jettanii sa'aatii keessanii hin balleessinaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa jirtu baastanii lakki waan akkana ta'eef anis hin barbaadu manaama jettanii irraa deemuudha malee ganaa sababa adda addaatti yeroo keessan bara keessan walirraa fixinaa isiniin jedha. Kan shanaffaarratti mooyyuu dhiirri jaalala dhugaa siif hin qabne maal godhaa? Rakkinni keetiif yookiin gammachuu keetiif bootaa inumaayyuu siif hin kennu jechuudha. Yeroo ati rakkatte bakka seen rakkatu
rakkateetillee yoo itti bilbilaatte jechuudha. Bakka siif hin dhimmamu jechuudha. Siif hin rakkatu yaada isheeti jedhama. Bakka yoo bilbilteef yookiin si jalaan kaasu dafee bakka osoo arguyyuu bakka osoo ija isaatiin argu yookiin bakka hin cufeet ati yommuu deemteetti meseejii yoo barreessiteef jechuudha. Meseejii sanii ilaaleet keessaa baha jechuudha. Yoo itti deebi'u maal isiniin jedha wayni hin argine akka ati immoo yeroo sanitti daqiiqa san keessatti barbaadda yeroo rakkina keetii siin ta'u jechuudha. Ishee namni kun bakka guyyaa tokkos akkasiin godha. Bakka yeroo 2-3 akkanatti rakkina keetiif itti bilbilatteetiif itti barreessitees yoo siin dhageenye jechuudha. Ati siin baratta jechuudha. Hin baratta inni waan bakka naaf hin dhageenye jetteet bakka yookiin obboleewwan kee haa ta'u yookiin firoottan kee haa ta'u isaan rakkisuudhaaf deemta malee inni siif hin rakkatu jechuudha. Bakka akka ati isaan abdanne si goosisa jechuudha. Akka ati isaan abdanne si godha rakkina keetiif si bakka rakkina kee siin oolchu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo gammachuu keetiisis siif hin gammadu bakka itti namamu si wajjin hin ta'u jechuudha. Si wajjin hin ta'u nama akkanaa kana yoo argitan mallattoowwan dhiiraa 5 kana yoo argitan yookiin dubaraa 5 yoo argitan yeruma sanitti dhaabdanii innis kan iddilli isaa wajjin haa ta'u atis kan biraatitti deemuudha malee yeroo keessan walirratti fixinaa isiniin jedha. Gorsa ani qabadhee har'aaf isiniif dhiyaadhe isin fayyada jedhee isin dhiyaadhe kana fakkaata. Yoo namni balleesse mooyyuu dhiifama na godhaa koomentii jalatti na barreessaa. Barumsa biraatiin mooyyuu kana wal fakkaatu barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaaf naa turaa isiniin jedha. Ciao. Nageenyi karaa waaqayyoo isiniif haa yaatu bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube channel kiyya akkasuma immoo warroonni subscribe hin goone subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya taatan